Kun TV oromiyaa magaala Torontoo irraa isiniif darba. Why namoota hedduu biratti waa'ee mirga namoomaa kun akka itti ilaalamu akka laafatti ilaalamu akka salphatti ilaalamu isa kana natti fakkaata beekumsa dhabuu irraa malee waan biraa irraa miti mee mirga dhala ilma namaa namoomaa jechuun kun maal jechuun uumaan hiikaasaa tu'u galatoomaa gaaffii gaariidha gaaffii balbaltuudha maaliif yeroo baay'ee namoonni akkuma ati jettetti waa'ee mirgaa yeroo haasofnu akka salphaatti ilaalu maaliif jechi mirgaa jedhamu kuni uummata hunda biratti uummata Oromoo qofa biratti yoo ta'u namoota hunda biratti yeroo baay'ee yeroo dubbatamu dhaga'ama kuni mirga kootii jechuun kan gochuuf mirgan qaba namoonni yeroo jedhan dhageenya garuu mirgi maalidha kan jedhu namoonni yeroo baay'ee fedhanii ta'uu danda'a yookiin immoo osoo hin fedhiini keessa seenanii waa'ee mirgaa ilaaluuf qophii miti isa kan filatu akka salphaatti waan ilaalamuuf jecha garuu akkasitti waa'ee mirga namummaa yoggaa jennu waan tokko dhalootaan kan arganne jechaadha eenyumtiyyuu sadarkaa kamittiyyuu nurraa fuudhuu kan hin dandeenye eenyuyyuu nuu laachuu kan hin dandeenye uumamaan kan arganne mirga jechaadha mirga jechaan kabaja'u jechaadha akka namaatti jechaadha namni dhalootaan kabajamaadha namni dhalootaan walqixadha namni dhalootaan kamtiyyuu kamirraa ol aanaa miti kamtiyyuu kamirra gad aanaa miti kana jechuun maal jechaadha namoonni jireenya isaanii keessatti wal bulchuuf yookiin waliin buluu fi sadarkaa adda addaa irratti ramadamanii hojjechuu danda'u sana jechaani sadarkaa olaanaa kan jiru akka bulchiinsaa jechaadha namoota isa jala jiran yookiin bulshaa jiru irratti mirga olaanaa qabaa jechuun miti kuni sadarkaa jireenya hawaasaa keessatti akka carraa ta'e kan irratti ramadamnedha jechaadha namoonni akkanatti ilaalaa hin jirani baay'een isaanii maa jechaadha nama akka bulchiinsaatti yookiin immoo carraa bulchiinsaa argateef akka mirga guddaa qabu inni jala jiru immoo akka mirga xiqqaa qabutti namoonni ilaalan hedduudha isoo namoonni mirga isaanii beeku ta'anii isoo namoonni mirga isaanii yeroo mirga haasofnu dirqama wal qabata kana beeku amnuun keenya mirga qabda jennaan dirqama qabdaa jechaadha walitti rarraa lamaan isaaniiyyuu kanaaf namoonni hundi isaanii adda baasanii isoo beeku ta'anii yeroo har'aa biyya adda addaa keessatti dhaabboleen mirgaa dhala namaaf falman barbaachisoo miti maaliif akka seera addunyaatti mirga nam tokko namicha mirga isaa eeggata malee namni mirga namaa hin eegsisu san akkasii hin jiru seera akkasii hin jiru mirga isaa eeggata kana ta'uu dadhabnaanidha namoonni sana beekuu dadhabnaanidha waa'ee sadarkaa mirgaa akkamitti akka ilaalamu hammam akka bal'atu hammam akka dhiphatu waan beekuu dadhabanii fi mirgi isaanii cabaa jira mirgi isaanii yoggaa cabu immoo uummata kana mirga isaanii barsiisuun isa tokkoffaadha kaayyoo leegii mirga namoomaa keessaa inni tokkoffaan qabxii tokkorra kan jiru uummata mirga isaa beeksisuudha barsiisuudha yoo amma danda'ametti jechaadha kana jechuun maal jechaadha maaliif tokkoffaarra ta'e namni mirga isaa beekatanaan mirga isaa dabarsee namaa hin laatu nam tokko mirga namaa cabsu nam hambiraallee yoo argate namni faanillee mirga sanarra mirga namaa yeroo cabu yoggaa argu sana cal jechuu hin qabu maaliif buraasaatti dhufa kanaaf namoonni mirga isaanii baruu qabu yoo baran mirga isaanii dabarsanii laatanii yoo mirga isaanii dabarsanii laachuu dhiisanii dhiittaan mirga namoomaa hin jiru jechaadha
Kanaafi qabxii tokkoffaarra keenye garuu yeroo baay'ee argamaa jiru gabarsiisnu akka carraatti mirga abbaa abbaatu eeggata. Mirga abbaa abbaatu eeggata. Yoommoo kun dadhabame akka seera addunyaatti mirga uummata isaa kan eegsisu mootummaadha. Mirga uummata isaa biyya isaa keessatti mirga cabu kan eegsisu mootummaadha. Kuni Universal Declaration of Human Rights kan jedhamutu jira 1948 kan baasan mootummoon walii galanii kan baasanidha. Isa keessatti barreeffameera. Mirga uummata isaa kan eegsisu mootummaadha. Yoo mirgi cabe mirgi cabuutti hin amanamu. Mirgi cabuu hin qabu. Biyya sana keessatti garuu haala tokkoon cabataanaani mootummaatu itti gaafatama qaba. Har'a garuu kan argaa jirru kan mirga cabsu mootummaadha. Mootummaa mirga eegsisuu dirqama fudhate sanatu deebisee mirga uummataa cabsaa jira. Mirga uummataa sarbaa jira. Kanaafidha NGO yookiin mirga namoomaarra kan hojjetan kan akka Human Rights League, Human Rights Watch, Amnesty International kan alatanii jechaadha. Kanaafi akka salphaatti waa'ee mirgaa kan ilaalamu beekumsa dhabuurraa kan ka'e qofaadha. Kanaaf uummanni keenya uummanni kamiyyuu waa'ee mirgaa barachuu qaba. Waa'ee mirgaa barachuun baay'isee salphaadha. Fedhii barbaachisa. Dirqamadhammoo nam tokko mirga isaan eegsifatu taanaan namummaa gaaffii keessa gala namummaansaa. Fakkeenyaaf dhaabni tokko jira. Dhaabni kuni United for Human Rights kan jedhamudha. Tola barsiisa. Waa'ee mirga namummaa tola barsiisa. Kanaafi website galanii humanrights.com to jedhanii namni banatanii barmoota gaarii argatu. Barmoota qofaa utuu hin ta'in kitaabolee adda addaa waa'ee mirgaa kan barsiisu tola argatu. Kanatti akka dhimma ba'an mirga isaanii barachuu fi nan affeera hunda isaanii galatoom yoo si deebi'ee ta'e. Laki deebii gaarii garuu kanumatti aansee gaaffii nan qabu akkuma jedhametti qabxiin duraa kan keessan keessa jiru uummata mirga isaa barsiisudha. Uummata mirga isaa barsiisu jechuun kun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma isin Oromoodha. Akkasumatti Human Rights League kun kan dhaabbateef dhugaadha akka bal'istanii jirtan amma haa ta'u immoo biyya hunda yoo deexamoo warra Tuniiziyaa fakkeenyaaf kan isaanii qaban jechuudha. Kan even Siiriyaallee kan isaanii qaban jechuudha. Warri achi keessaa dubbatu jira kan alaas dubbatu jira. Amma isin uummanni kun mirga qabaachuu qofa barsiistamoo fakkeenyaaf uummanni Oromoo akka mirga dhabe beekamaa mirguma guutummaatu dhabuusan. Isa san ka'aa mirga keessaniif falmadhaa jechuu dandeessu. Gaaffii gaarii baay'ee mirgi daangaa hin qabu. Mirgi daangaa hin qabu. Itoophiyaan Human Rights Commission qabdi. Mootummaatu dhaaba. Sana akka biyyoolessaatti jechuudha. NGO garuu akka keenya Human Rights League of the Horn of Africa daangaa hin qabu. Kan jechuu barbaade maalinni bakka yoo nu danda'ama ta'e yoo gabaastota qabna ta'e yoo oduu dhugaa arganna ta'e Kanaadaa keessa illee rakkinni jiraannaan baasuun dirqama keenyadha. Mootummaan Kanaadaa mootummaa uummata isaa mirga isaa sarba taanaan argina taanaani baasuun fedhii keenya qofaatu hin ta'in dirqama keenya. Haa taatu yeroo waa'ee mirga barsiisuu yoggaan haasa'u maayinni akka seeraattidha. Ta'uu kan qabudha immoo itoo carraan danda'ame. Fakkeenyaan sinii fudhama. Bara 2005 irraa eegalee United Nations Human Rights Commissioniin yeroo mirgi uummanni isaa itti baru jedhee labseera. Jechaan biyya lafaa irratti namuu sadarkaa adda addaatti mirga isaa barachuu qabaa. Sadarkaa mana barnootaatti, sadarkaa jaarmolee adda addaatti kan jedhu labsii baasaniiru. Akkuma beektan miseensonni United Nations mootummootadha.
mootummoonni garuu akka mirgi uummanni baratu hin barbaadanii. Maaliif irra caalaayyuu mootummoonni abbaa irree ta'anii uummanni mirga isaa akka baru hin barbaadani. Isaan irratti ka'a abbaa irrummaatu jirraa hafaa jechaadha. Nuyi sila dubbadheedhanii Human Rights League of the Horn of Africa kaayyoo tokkoffaa qabxii tokkoffaa kan lafa kaawwate uummata mirga isaa barsiisuu jechuudha. Dhaqnee barsiisna osoo ta'e gaarii ture. Itoo qabeenya qabaannee yookiin immoo humna horii qabaannee waa'ee mirga namoomaa afaan adda addaatiin barreessine uummataaf irree waan magaarii waa tokko furree jechaadha. Haa ta'u malee karaa adda addaa kana gochuu yoo dadhabne akka lammaffaatti kan kaawwanneetu jira. Liigiin kun qabxiilee 7 of keessaa qaba akka kaayyotan kaawwate. Tokkoffaan barsiisuudha. Lammaffaan immoo uummatoota rakkina keessa galan hordofee faana bu'ee waa'ee isaanii qoratee barreesse facaasuudha jechuudha. Akka isaan rakkinni jiru facaasuudha. Uummataan biroo beeksisuudha. Mootummaa biroo beeksisuudha. Dirmachuufiidha. Labsuufiidha jechaadha. Kana gochaa jirra. Kun sadarkaa lammaffaa. Kana jechuun maal jechaadha? Mootummaa tokkotu kana hojjetaa jira. Kanarraa dhaabbachuu qabaa jechaa jira. Yoggaa nuti uummata kanaaf yookiin immoo mirga sarbaa uummata kanaa barreessinu itoo nuuf danda'ama ta'e inni guddaani barmoota sana maal jechaadha? Barmoota uummanni mirga isaa baratu jechaan maal jechaa? Mirga isaa falmatu jechaadha. Mirga isaa falmatu jechaan maal jedhaa? Hamma du'utti mirga isaa fi dhaabbatee loluu qabaa jechuudha. Lolli sun meeshaan ta'uu dhiisuu danda'a. Hara fudhadhaa. Kaaba Afrikaa fi biyyoota bahaa giddu galeessaa fudhadhaa. Uummanni wal qabatee mirga isaa waan argate waan itti dhaga'amee fi waan mirga isaanii baratanii fi wal faana ka'anii mootummaa fonqolchaniiru. Kana jecha maal jedhaa? Mootummaa abbaa irree waggaa meeqa isaan irra ture mirga isaaniif amma mirga isaanii waan barataniif waan akka mirga isaanii caban waan baraniif jecha wal faana wal hiriiranii fi isaan fonqolchanii jechaadha. Human Rights League of the Horn of Africa haa ta'u yookiin mirgi kamii dhaabni mirga namoomaa kamiyyuu kan jechaa jiru cal jedhaati taa'aati mirga keessan erga sarbame booda nuti oduu isinii baafna nu dhaggeeffadhaa jechaa hin jiru. Namuu mirga isaa dhaabbachuu haa qabu haa dhaabbatudha kan jechaa jiru. Mirga isaa dhaabbatu maal jedhaa? Falmatu mirga isaa. Akkamitti falmata abbaatu beeka. Nuyi garuu kan nuti akka dhaaba kanaatti kan nuti hordofnu non-violent kan jedhamu namuu mirga isaaf ka'ee dubbatachuu qaba. Dubbatachuun mirgadha. Waa'ee mirgaa dubbatachuun mataatti mirgadha. Mirga isaaf dhaabbatee falmachuu qaba. Hiriira bahuu qaba. Mootummaa kana mormuu qaba. Itti himuu qaba. Mootummoonni hundi yoo agartan warra abbaa irree mootummaan abbaa irree bakka hunda jiranii kan dubbatan tokko jira. Uummataan filatamnee jechaa jiru. Uummataan hin filatamne karaa adda addaa akka isaan filataman hangachiis karaa dirqisiisan qabu. Uummanni isaan filate ka'ee yeroo uummanni isaan filate ta'e yoggaa isaan uummata irratti badii dalagaa jiranii uummanni isaan filan isaaniin file suni ka'ee isaanii fonqolchuu qaba irraa. Kanaaf nuyi kana akka hojii guddaatti ilaalla. Ni deeggaratu qofa otoo hin ta'in namootatti himna. Mirga keessan falmadhaa. Ani Human Rights League of the Horn of Africa mirga eenyuu fi falmuu hin danda'u. Mirga ittiin qabnu. Kan nuti gochaa jirru itti maa jirra. Kan rakkina isaanii garuu dhiisuu hin dandeenyu. Rakkina isaanii kana saaxila baasaa jirra. Malee ta'uu isaa mirga isaanii falmina taane immoo bakka isaanii buunee dhaqneetu mootummaa sana fuuldura dhaabbanne kana ta'ii jennee isa hiriira baana jechaadha. Sana gochuuf hin dandeenyusi garuu ummatoonni mirga isaanii akka falmatanii itti maa jirra. Akkamitti falmatu yookiin immoo akkamitti dura dhaabbatu mirga isaanii akkamitti deeffachuuf akka hin cabne akkamitti dura dhaabbatu isaantu beeka. Irra caalaa garuu kan nutti mul'atu kan nuti jechaa jirru namoonni karaa nagaa mirga isaaniif bahanii akkuma filatan sanatti namoota filatan san mirga isaanii yeroo cabsanii bahanii ofirraa buusuu qabu. Ofirraa fonqolchuu qabu akkuma Egypt keessatti argame, Tunisia keessatti argame. Kun fakkeenya guddaadha. Kanaaf namoonni mirga isaanii bakka cabutti hunda ka'anii mirga isaanii
mirga isaaniif dhaabbachuuf kunis mirga isaaniiti. Ergaa fayyaa ta'e egaa inni kun waajjirri keessan kun egaa baname bubbulee jira. Haa ta'u immoo akkuma waliin beeknutti iddootti affeeramtanii akka deemtanii haasawaa ibsa kennaa jirtanii waan kanarratti beekamaa karaa United Nationiin Jeenevaa dhaquun bakka adda addaa dhaquun isa sanii fi geejjiba barbaachisaa geejjiba isa horii barbaachisaa sochiiuma kanaafuu asii bilbiluu telefoonaan oduuma kanaa argachuun horii barbaachisa isa sanii baajetiin iddoo irraa isinii ba'u qaba jira. Galatoome kun dhugaadha. Dhaabni kun dhaaba magaalaa Torontoo keessatti daangeffamee taa'uu danda'u miti. Maaliif dhaabni kun har'a hojii kan hojjetu qofaa isaa otoo hin ta'in dhaabbilee adda addaa wajjin caasaa diriirfateetu jira. Kana jechuun maal jechaadha? Bakka adda addaa deemnee yeroo adda addaatti kan nurraa eegamu jira. Waraqaa dhiyeessuu qabna. Irra caalaayyuu United Nation irratti yerootti kan dhiyaatantu jiru. Dhiyaachuu qofaa otoo hin ta'in achi dhaqnee waan dhiyeessinellee qaamaan dhiyaannee dhiyeessuu qabna. Waraqaa qofaa osoo hin ta'in waraqaa qofaa erguu osoo hin ta'in kan dhiyeessine keessaallee xalaa qabannee dhaqnee dubbisuu qabna. Yeroo baay'ee United Nationitti ni affeeramna. Kana gochuuf akkuma hundi keessan beektanii rakkina guddaatu jira. Rakkinni baajetaa ni jira. Kun dhoksuu hin danda'amu. Maaliif sila dubbadheeranii tuqeera. Dhaabni kun gabaastota biyyoota 7 ollaa Itoophiyaa keessa jiran keessaa qaba. Jarri kun namoonni kun hundi isaanii miindaa tokko malee namoota hojjetanidha. Darbee waa tokko isaaniif ergamu dirqamadha. Kan ittiin faaksii godhan kan ittiin waan tokko socho'an jechaadha. Biyya keessaa bakka adda addaatti ramadamanii ijoolleen hojjetan jiru. Asitti namoonni hojjetan akkuma isin beektanii ni jiru. Dhuunfatanii hojjetantu jiru. Kun hunda miindaa maleedha. Kanaaf gargaarsi horii xiqqaadha kan qabnu. Namoota murtaa'antu haa galatoomanii kan gargaaran hin jiru jechuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee hojiif sagantaa qabannee 100 keessaa 5 hojjechaa hin jiru. Rakkinni dinagdee kanaaf jechaadha. Walga'ii adda addaa irratti hirmaannee waa'ee mirga namummaa gaanfa Afrikaa keessa jiru bal'inaan bakka adda addaatti ibsuu yeroo qabnutti gochuu hin dandeenye kanarraa kan ka'e. Kanaaf ammas taanaan namoonni waa'ee mirgaa hordofan waa'ee mirga namummaa dhuguma tiksuu fi yookiin akka hin cabne yookiin immoo saaxiluuf namoonni fedhii qaban akka dhaaba kana gargaaran nan gaafadhaani. Qaabachaas nuti karaa adda addaa nan gaafadhaa. Garuu deebiin nuti argachaa jirru baala quufsaa miti. Kun immoo dhuguma dhaaba kana gara duubaatti deebisuu hin danda'u. Garuu hojii isaa daangesse baay'ee nu daangesseera. Kanaaf irratti hojjetamuu qaba, ilaalamuu qaba. Namoonni kana yeroo itti fudhatanii xiinxalanii wanna gochuu qabu. Maaliif keessa deebi'anii ilaalanii dhaaba kana cinaa dhaabbachuu akka qabanidhaan himuu barbaadu. Bu'aan dhaabni kun fidaa jiru hunduma biratti beekamaadha. Dhoksaa miti. Kan gochuu dandeenyu yeroo har'a sadarkaan amma nuti irra jirru sadarkaa waltajjii addunyaa irratti dhiyaannee mirga cabinsa gaanfa Afrikaa keessa jiru ibsuu dandeenyu irra kan jiru. Kan itti gaafatamnudha. Fakkeenyaaf biyyoonni adda addaa biyyoonni guddatan akka USA kan akka Ingilizii kan akka Norway maaliif nuti beeksisnu yookiin immoo ibsi nuti baafnu waan isaan ga'uu fi kootaati nu bira kootaati kana godhaa kan jedhan yeroo godhanitti illee jiru. Sana gochuurra geenyerra sana gochuuf immoo nuti asiiti ofii keenya dandeenye dhaquu qabna. Kun kan itti yaadamuu qaba. Kanaaf har'a waltajjiin addunyaa waltajjii mirgi namummaa irratti haasamudha. Maaliif sadarkaa adda addaatti
waa'ee mirga namaa balbaltuudha yeroo ammaa kana keessatti karaa sana kan dhufe yeroo baay'ee waa'ee mirga namaa kaanaanii biyyoonni baay'een isaanii dhuguma dhageettii kennuufi kana yeroo yerootti beeksisuu qabna yeroo yerootti kanarra jiru boru hin jiru waa'ee mirga namaa biyya gaanfa Afrikaa keessa yookiin gattaa yookiin ol ta'a sana gabaasuu qabna maaliif dhimma keenya waan ta'eef yeroo yerootti qo'annoo deemsisuu qabna qo'annoo riseerchii gaanfa Afrikaa keessatti biyya Itoophiyaa biyyoota nuti gaanfa Afrikaa jennu kana keessatti kan yeroo baay'ee rakkina guddaa keessa seenaa jiru kan itti hidhamaa jiru uummata Oromooti kuni dhoksaa hin qabu. Nutis immoo yeroo baay'ee odeeffannoo kan qabnu han argannu waa'ee uummata Oromooti. Maaliif gabaastota keenyatu Oromootadha. Aksesii nuti qabnutu isaan waliinidha. Kan keenya gabaasuu hin qabnu jechuu miti. Kan nuti daangeffameera. Maaliif caasaa keenya waggaa diriirsannu garaan biraatti yoo diriirsine horiitu gaafatama. Namoonni wajjin jiran kun garuu warra duraan qabnu gabaastota duraan qabnu walitti hidhataa waan ta'aniif dhimmi isaanis immoo rakkisaa waan ta'eef Oromoon bakka hundaatti rakkachaa waan jiruuf gabaasni yeroo baay'ee sanarraa gannu Oromoo irraati jechuudha. Kanaaf waa'een baajeta dhaaba kanaa baay'ee gaafachiisaadha yookiin immoo irratti mari'atamee waan akka godhamu isin affeeramayyuu isaan uummatan affeera barbaadan uummata gaafachuun barbaada garatu. Inni tolega dhuguma liigiin kun gargaaramuu qaba uummanni keenyas bakka jiru hunda gargaaruu qaba waajjirri isin naannoo North America kan keessa jechuun iddoo Oromoon itti baay'atan keessaa qabdan jira yookaan Awuroopaas ta'u ni qabna yeroo darbee waggaa tokko dura London England keessatti waajjirri banameera achi socho'aa jiru jechaadha biraanchii kanaatu jira damee kanaatu jira jechaadha USA keessatti banuuf carraaqurra jirra haa ta'u malee ammayyuu taanaani kan daangoofne maallaqaanidha maaliif baajinni nuti qabnu nu sochoosuu hin dandeenye garuu yaadni adda addaatu jira bakka adda addaattis garuma naannoo sanatti iyyuu waajjira uummachuuf yaaluurra jirra garuu amma sanaan kan nu daangesse baajetadha. Kanaaf ni jira bakka Oromoonni jiran hundatti Oromoo ta'uu qofatu bakka namoonni gaanfa Afrikaa keessa jiran namoonni akka Somaalee fa'a namoonni akka Sudaan fa'a dhugaa amma akka miseensaatti namoonni Sudaan boordii keenya keessa jiru kaaba Sudaan keessa namoonni jiran jechaadha. Kibba Sudaan keessa kanaaf caasaa keenya babal'ifachuuf fedhii guddaa qabna. Daangoomne garuu yeroo ammaa kana namoonni baay'een isaanii waa'ee mirga kana xiqqoo laafisaa waan jiraniif baay'eetu nu daangessaa jira gara fuulduraatti garuu irratti hojjechuuf yaalaa jirra. Waa'ee amma kan keessa achi baanee waan hojii isin hojjettan kana dhugatti namoonni hedduun gammachuu irraa qaban namoonni hangi tokko immoo egaa namni akka barbaadetti dhiyeessuu danda'a isinii kanallee fuudhanii jaarmaa tokko walitti hidhuu jechuu jaarmoota Oromoo jechuu ka siyaasaa walitti hidhuu barbaadaniitu jiran hojiin keessan wanni mul'istu waan biraati garuu namoonni always namni negatiivin waa jiraata akka gargaarsi irra guddatti isin gootan gamtokkee ta'e godhanii dhiyeessuu barbaadan garuu dhugaan nuti xalaa irratti agarru waan biraati isa san akkamitti ibsachuu barbaadan anilleen agawwan akkasii kana namoonni ni haasa'u naaf hin galu bakka akkas jedhanii naaf galaa hin jiru maaliif ammas taanaan barnoota waa'ee mirga namoomaa dhabuurraa kan ka'edha kun kan maddu. Waa'ee mirga namoomaa irratti yoggaa hojjennu dhaaba tokko deeggarree yookiin immoo uummata tokko deeggarree kan jedhu hin jiru. Dhaabni tokko jira taanaani akka mootummaatti yookiin immoo akka bilisa baasaatti yookiin immoo akka qabsaatti jira taanaani
waa'ee mirgaa irratti haasa'uu hin danda'amu. Kaayyoon dhaaba kana keessa Human Rights League of the Whole qabatee deemu akkuma dhaabbolee mirga namoomaa falmanii hundaa jechaadha. Non violence kan jirudha. Maa jechaadha kuni namoonni mirga isaaf yeroo falmatu namni mirga isaaf falmatu mirga namoota biraa yookiin qaama biraa miidhuu hin qabu kana beeka. Kanarratti walii galuu qabna. Akka dhaabaatti yookiin immoo akka dhaaba hidhannootti falmatu tokkotti yoo ilaalle waa'ee mirgaa waliin cinaa qabne yoo ilaalle kan wal faallessuudha. Nuyi sana waa'ee hidhannoo qabsoo hidhannoo akka dhaaba mirga namoomaatti hin deeggarru. Maaliif violensii waan qabuufidha. Violensii qaba. Haa ta'u malee namoota mirga isaanii falmatanii karaa jaalatanii dhaabuu hin dandeenyu nuti. Kanaaf liigiin mirga namoomaa dhaaba tokkotti hidhuu jechuun dhuguma dhaaba sana dhaabni sun hojjechaa hin jiru jechaadha. Maa jechuudha? Yookaan akkas jedhu. Hamma nuyi non violenceedha inni haasaa jirra. Mirga dhaaba hambiraa wajjin liigii mirga namoomaa itti maxxansuu jechuun dhaabni kun hojii hojjechaa hin jiru yookiin immoo Human Rights League of the Horn of Africa dhaaba mirga namoomaa hojjechaa jiru miti jechuudha. Kun immoo sobadha. Soba ta'a gaa. Kun immoo soba ta'a. Maal jechuu barbaade walitti hidhachuu hin danda'u. Eenyumtiyyuu dhaaba hidhannootiin socho'u tokkorraa waa'ee mirga namoomaa haasa'u dhaga'uu hin danda'u. Dhageettiis argachuu hin danda'u. Sadarkaa kamittiyyuu. Maaliif mataa ofiisaa hidhannoodhaan waan socho'aa jiruu fi qaama violensii sanaatii jedhama. Jaalattes fakkeenyaaf dhaaba Oromoo tokko hidhannoodhaan dhaaba falmu tokko yoo dhaqee waa'ee sadarkaa human rights sadarkaa biyya addunyaatti yookaan sadarkaa kamitti yoo dhiyeeffate namni harkaa fuudhu hin jiru. Maaliif isin tokko gochaa isinis qaama sanaatii jedhamu. Is obvious. Kanaaf nuyi sana wajjin qunnamtii hin qabnu hidhannoo argachuu hin dandeenyu. Maaliif kana ta'uu baannaan dhageettii hin qabnu jechaan argachuu hin dandeenyu. Liigii mirga namoomaa har'a yeroo isaan majjetti kana kan ittiin jechaa jiru namoota Oromoo ta'an namoota waa'ee mirgaan beekne namoota waa'ee rakkina uummata Oromoo arguu barbaadan jedheen fudhani. Ani walgii adda addaa irratti hirmaadheera. State Department US irraa kaasee han England paarlaamaa isaanii bira dhaqee United Nations dhaqee ES dhaqee EU dhaqee hunduu bira dhaqee nam kanatti kaasee hin jiru. Maaliif ni beeku akkatti hojjetamu waan beekaniidha. Namoonni kana dubbatanii dhuguma uummata yoo jibbinsa dhaaba tokkorraa qabaniin kaa'ee ta'uu danda'a yookiin immoo rakkinni uummata Oromoo daran akka bal'atu namoota fedhantu kana dubbachiisaa jira. Karaa kan ala kan ta'e dhaabni kun dhaaba kan wajjiniinuu hidhannoo godhachuu hin danda'u. Fakkeenya adda bilisummaa Oromoo fudhanna. Adda bilisummaa Oromootti hidhu taanaan dhaaba kana maal godhaafi adda bilisummaa Oromoo dhaabni kun maal godhaafi jedhameetu yaadata. Isa baruun barbaadeen. Akkamitti dhaaba sana wajjiniin walitti hidhanii maaltu ta'eefi dhaaba sanaaf. Advaanteejii maalirraa argate dhaabni sun. Advaanteejii inni argatu tokko yoo jira ta'e akka Oromoo eenyu akka Oromoo hundumaa jechaadha. Rakkina uummata Oromoo saaxila yoggaa bahu hunduma keenyattu itti gammada. Maaliif kan uummata kana rakkisaa jiru mootummaa amma biyya sana bitaa jirudha. Kan nuti saaxilaa jiru mootummaa sanadha. Sobaan xuuxuun ta'in dhugaanidha. Kun immoo dhaabbolee uummata Oromoo ta'an hundumaa biratti uummata kana rakkataa jiru kana biratti dhageettii argachuu qabaachuu qaba. Deeggaramuu qaba. Karaa kanaaf dhaaba tokko qowaa deeggara kan jedhu kuni diinummaa uummata Oromoo irraa namoota qabantu hanaasofsiisan hanaasaanidha. Yookiin immoo ilaalcha mataa isaanii rakkina mataa isaanii wallaalumsa isaanii kan itti ibsatanidha jechuun barbaada. Waa'ee mirga namoomaa ilaalchisee beekumsa namoota hin qabne namoota rakkina uummata Oromoo akka itti fufu barbaadu rakkinni uummata Oromoo keessa jiru yookiin immoo mirgi sarba uummanni Oromoo sarbamaa jiru akka dhokatee hafu namoota barbaadan deebisan. Egaa deebisa gaarii barnoota gaarii nu laachaa jirta. Mee waa'ee karaa
mirga namoomaa addunyaatti yeroo deemnu